Kun dhaaba TPLF murtee boordii filannoo Itoophiyaa fudhachuudhaaf nan rakkadhaa jedhe. Koreen giddugalaa gartuu dhaabichaa yaa'ii waliigalaa taa'uu ibsu tibbana erga walgahii taa'aa ture booda ibsa baaseen kana jedhe. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabii TPLF yaa'ii waliigalaa akka taasisu kanaan dura akeekkachiisee ture. Ammayyuu taanaan gabaasa qaba. Gartuun dhaaba TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu durumaa beekamtii boordii filannoo biyyaalessaa maleeti koree waliigalaa jechuun ibsee kan gaggeeffate. Eega kora taa'ee boodas bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Radaafay itti gaafatama dhaabarraa kaasuu ibse. Ta'us gartuun obbo Geetaachoon durfamu murticha hin fudhanne. Torban 3 dura boordiin filannoo biyyaalessaa TPLF yeroo gabaabaa keessatti koree waliigalaa taa'uu akka qabu beeksisee ture. Gartuun Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu waa'ee murtee boordichaa walgahii tibbana erga taa'aa ture booda har'a wayita xumuretti ibsa baaseen ni morme. Koreen giddugalaa TPLF murtee boordichaa gad fageenyaan mari'achuu kan ibsi bahee murtee boordichaa akka hin fudhanne ta'us murtee akkaataa waliigaltee Piriitooriyaa bu'uura godhate dhufu garuu simachuuf qophii ta'uu ibse. Boordichi ajajoota shiraan guutame kennuurraa of qusachuu qabaa jechuunis ibse. Garaagartee uumamee marii siyaasaan furuuf TPLF xiyyeeffannaan hojjetaa jira jedha ibsi bahee. Hooggansi dhaaba TPLF lamatti ramuun isaa ni yaadatama. Hojjetaan mootummaa mindaa hojjettoota 36 ofumaa nyaate dhimmisaa oliyyannoo itti gaafatame. Yakki kun akka lakkoofsa Itoophiyaa baatii guraandhala bara 2016 godina Harargee lixaa aanaa Giraawwaatti raawwatame. Kan badii kanaan yakkamaa ta'an ammoo ogeessa waajjira maallaqaa aanichaa obbo Aliyyi Umar Alii jedhamu. Shakkamtoonni biroo lamas bilisa ba'an. Kanaanis baatii 3 dura manni murtii godina Harargee ba'aa obbo Aliyyi irratti hidhaa waggaa 4 fi ji'a 6 akkasumas adabbii birrii 700 itti mure. Abbaan alangaa godina Harargee ba'aa garuu ammayyuu dhimma kana qabatee mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bahaatti oliyyannoo gaafachuutti jira. Akkamiin hojjetaan mindaa hojjettoota 36 nyaate? Ammoo maaliif oliyyatan? Maatii olaanaa itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Harargee ba'aa obbo Asladdiin Ahmad Nuur gaafateera. Gochichi raawwatame waliin dhawanii faayidaa hin malle maallaqa qabeenya hin malle argachuuti. Ogeessi tokko Aliyyi Umar Alii jedhama. Ogeessa kafaltii fi bulchiinsa maallaqa dheedhiiti. Inni biraa abbaa adeemsa bulchiinsa faayinaansiiti. Inni itti aanummoo nam 3 himatamee ture. Inni sadaffaan qindeessaa garee kafaltii fi bulchiinsa maallaqa dheedhiiti turani. Kana keessatti ogeessi kafaltii kun maal raawwata? Hospitaala peeroolaatti dalagamee faayinaansii waajjira maallaqaatti ergama beektee mindaan oguu kafalamu. Kanaaf peeroola hospitaala gaara mul'ataa waliigala gaara mul'ataarraa ni ergama hojjettoota hanga tokko namoota gartee 33 moo maal ta'an mindaan isaanii akka dhoorkamu xalayaan barraa'aaf waajjira maallaqaatiif jechuudha. Baalataawwarraa namoota 3 mindaan akka dhoorkamu sanii xalayaatu barraa'aa fi kanaaf maal godhama ogeessi kun namoota mindaan isaanii haa dhoorkamu jedhamee xalayaan barraa'e kana fudhateeti kallattiidhaan maqaa isaanii galchee peeroola kana iidiit godhee jechuudha sirreessee maqaa jara kanaatti naqee akkaawuntii immoo tan dhuunfaasaa duratti naqa lakkoofsa herrega baankii kan dhuunfaasaa duratti naqa hundee duratti bifa saniin mallatteessee mirkaneessee qaamota qindeessaa fi abbootii adeemsaa warra mirkaneessu kanaaf dhiyeessa. Yaa'ugaa isaan gidduutti wanni jiru nuti walitti himannee turre. Kanaaf jarri kunis mirkaneessaniiti baankii daldala Itoophiyaatti ergu sababa kanaan mindaan qarshii 529 fi 693.45 ta'u lakkoofsa baankii nama dhuunfaa kana galaa jechuudha. Lakkoofsa baankii Aliyyi Umar nama jaamuu kana. Kanaaf kanaan ODT goonee isatti galuu ragaa qabatamaa jira wanti mirkanaa'ee himannaa dhiyeessinee falmiirra turre. Kana booda murtiin laatame himatamaa kanarratti adabbiin hidhaa cimaa waggaa 4 fi ji'a 6 fi maallaqaa qarshii 7,000 adabbiin itti laatame. Yaa'u kanaaf adabbii laatame nu komachiise jennee olii jennee dhaddacha baatti olii jennee falmiirra ichitti kan jiru ta'uu isaati. Oliyyannaan immoo murtiin arganne? Oliyyannaan murtiin arganne qabeenyallee waliin himannee ture qabeenya isaallee uggurree manaaf kanallee dhiyeessinee ture. Qabeenyi fudhatame jedhamee murtaa'e kun qarshii miliyoona walakkaadhaa ol ta'u kun immoo deebi'eera. Bakka kanatti yeroo murtiin ogguu laatamu qabeenyi kun tilmaama yeroo ammaatiin hin tilmaamamne waan jiwaa bira darbamee ture qabeenyi. Kanaaf amma immoo abbootii alangaa dabarsinee ichitti falmiin eegalame kan jiru ta'uu isaati kaan odeeffannoo qabutti qabeenya wajjin ol qabsiisee jechuudha. Inni immoo to'annaa jala jira jechuudha. Namooti wajjin himataman kaan bilisa gadhiifamanii? Jarri lamaan qindeessaa fi abbaan adeemsaa manni murtii bilisa baasu irraa olii jennee jirra garuu. Baay'ee galatooma.
Ayyaanni cuuphaa dilbata dhuftu haala ho'aadhaan kabajama. Isa dura guyyaa boruu ayyaanni kataraa jira. Ayyaanni kun waggoota 5 dura dhaabbata biyyoota gamtoomanii damee barnootaa saayinsiif aadaa yuuneeskootti galmaa'eera. Bakkeewwan ayyaanni kun turistootaan daawwatamu keessaa tokko Gondare. Booda kana immoo Arri Dambal irrattis ayyaanni kabajamu xiyyeeffannoo guddaa argatee jira. Ayyuu Afaanii Luba Badhaasaa Tolaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti miseensa ayyotaati. Ayyaanni cuuphaa maaliif kabajamaa jechuudhaan ammayyuu ittaanaa gaafateera. Barreeffame sana Yordaanos keessaa nurraa balleessuudhaaf jedheeti. Kun immoo Qolaasaayis boqonnaa 2:16 irratti xalayaa du'a keenyaa nuuf balleessee jedha. Kanaaf maaliif dhufee cuuphamee kan jedhu Gooftaan Iyyasuus Kiristoos mucaa Waaqayyoo waan hin taaneef mucaa Waaqayyoo ta'uuf jedhee cuuphame too hin taane, cubbuu waan hojjeteef cubbuutti qulqullaa'uudhaaf jedhee cuuphame too hin taane, yookaan immoo dhukkubsatee dhukkubatti fayyuudhaaf jedhee cuuphame too hin taane, inni xalayaa du'a keenyaa sana nu balleessuudhaaf jedheeti kan inni cuuphame. Tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo nuti ijoolleen Waaqayyoodhaa mucummaa Waaqayyoodhaa dhabnee kan turre balleessaa keenyaani. Amma immoo bishaaniif hafuuratti cuuphamnee mucummaa Sillaasee ijoollummaa Waaqayyoo argannee mootummaa Waaqayyoo akka nuyi dhaalluu fi fakkeenya nu ta'uudhaaf jedheeti. Egaa cuuphaan bu'uurri isaa isa kana jennee dubbachuu dandeenya jechuu kooti. Amma egaa guyyaa boruu jala bultii isaatii guyyaa dilbataa ayyaana cuuphaadha. Ayyaanni cuuphaa kun bifa amantaas qaba. Gama aadaatiinis immoo sochiiwwan garaagaraas ni agarra. Guyyaa ayyaana kanatti akka duree amantaatti maaltu gorfama? Guyyaan borii egaa guyyaa kataraa jedhama. Kataraa jechuun immoo bishaan kuufama jechuudha. Bishaan kuufama jechuun iddoo itti Laatiin Waaqayyoodhaa gadi bu'ee dhaqee achi bula. Fakkeenya gooftaan Galiilaadhaa ka'ee gara Yordaanos dhaqee Yohaannis harkatti cuuphame sana argisiisuudhaafi. Kanaadhaaf wanti eegamu egaa uummanni hundumtuu ayyaana kana gammachuudhaan faaruu faarfachaa bidiruu kakuu Waaqayyoodhaa qabatee faaruudhaan dabaalamee taabonni Waaqayyoo kabajaan gara laga Yordaanositti yookaan laga bishaaniitti gadi bu'a. Kanaaf uummata keenya irraa kan eegamu uummanni gammachuudhaan ayyaana kana nageenyaan ayyaana kana walii wajjiniin ni ayyaanessu kun beekamaadha. Akka aadaatti immoo namoonni sirba beekaniin waggaa waggaatti kan jedhan qabu. Taabota Waaqayyoo dubartoonni akkaataa ittiin jedhanii weeddisan qabu. Warri dhiiraa akkaataa itti jedhanii faarsan qabu. Sanbatta maariin faarfannaa akkaataa itti faarfatan manni kiristaanaa seera qabdi. Haala kanaan egaa guyyaa borii kana taabonni gara lagaatti gadi bu'a. Haala gaariidhaan haala ho'aadhaan geggeeffama jechuudha. Tole guddaa galatooma ayyaana gaarii. Neetii Jamamaa artistoota Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1990moota keessa gara dhumaarra beekamtii horatan keessaa tokko. Walleewwan 30tti siqan kiliippiidhaan hojjechuun dubbatti. Waggoota hedduuf aartii fi miidiyaalee irraas fagaattee turte. Amma Kanaadaa kan jiraattu meetiin akkatti biyyaa baate bu'aa bayii keessa dabartee fi haala amma keessa jirtu waa'ila keenya Hamzaa Huseenitti himtee jirti. Jirtu maalii haala jiru mee aga tokko naa ibsita? Ani maatii koo wajjin kan jiru akkuma sirbi kiyya 98 bahe yeroo sana calqabee yeroon ittillee beekame yeroon ittillee wallaalame yeroon ittillee jaalatame yeroon ittillee jibbameedha. Maaliifan kana siin jedha akkuma carraa abbaan manaa kun ulfa ji'a tokko gaafan jiru mana hidhaa galee keezii siyaasati waggaa 10 booda mana hidhaatti bahee ulfa ta'e qaallittiin deddeebi'aa ture. Qaallittiif karchallee dhalatee immoo Zuwaayii fi qaallittiin deddeebi'aa ture. Mucaa kiyyaafillee seenaa kana baaseef kanaaf darara guddaa keessaa bakka nama ga'e kana gatii guddaadha kanan baasee Oromummaa irratti. Manan qabaa ture alamganaadha. Manni kiyya mana Abaawoo jedhama. Bakka taa'uu dadhabee gidiraa hedduu mana san gurguruudhaallee mana Abaawootiin jedhameet namni hundi bituu didee manichi immoo akka carraa diizaayina odaatiin hojjetame gidiraa hedduu boodan achiis gurguree gatuman taanen gara jamootitti deemee achitti illee xiqqoo boqodde achumaan abbaan manaa waggaa 10 guutee gaafa hiikamu himata biraatiin barbaadamaa ture. Inni qooda barbaadamu gara Naayiroobitti deemne dhokannee sanuwwan yeroo san daa'ima lammataa ulfan ture. Achittis wanti baay'ee nurra ga'ee inni cufaa qoodatee achi immoo gara Ijipti deemne rakkina hedduu keessa
turre balaa siyaasa Oromooti. Sirboota kee gara jalqabaa amma yeroo sana keessa waan kilippii hojjechuu kan ammoo akkamittiin itti deemte? Ani fedhiidhumaan qabaa, fedhii sanis baay'ee anillee dhugaa dubbachuu akka ijoollee kaanis mana barumsatti sirbee maaloo miti. Akka carraa obbo Fayyisaa Yaadasaa kan jedhaman eessuma kiyyaan hiriyaadha. Baacuu wayii tokko hojjetanii akkuma paartii suni Burruutee bakka jedhamu tokko qaba. Yeroo san ijoolleen ture yeroo diraamaa kana bakka sanii taatee yaa hojjettu jennaan naqee wayii baacuu san gaafa hojjetu. Bakkeen suni bakka sirbaa qaba beektaa. Sagalee qabda sagaleen keenya bareedanaan jedhan achirraa ka'ee san waraabee of dhaggeeffachuu qabna. Waan aadaa kan akka quba qabduun hubadhaa walleewwan ati hojjettu kilippiidhaanis haa ta'u haalli guddina kee naa ibsime. Ani dhaloonni koo Shawaa Kaabaa Salaalee Yaayyaa Gullalleedha. Daalattii magaala jedhamtuttan dhaladhee guddinni kiyya garuu Finfinneetti ani. Waggaa 7 jalqabeetuma akkan Finfinneettan guddadhe. Dhaloonni koo Salaalee Yaayyaa Gullalleedha. Dirree Daalattii bakka jedhamtutti sadarkaa barnootaa faashin diizaayinaraan dippiloomaan qaba. Barnoota Finfinneematti jalqabde? Lakkee bakkan dhaladhettis kutaa 3tti baradhe. Isa booda garuu Finfinneettan baradhe. Afaanni kun si rakkisneetu Finfinnee jirtu aartii hojjechuun kun dhiibbaa sitti godhe hin qabu? Hin qabu anaaf Amaariffarrayyuu Oromiffannarraa haasa'a. Kilippii hojjette moo albama moo akkamii waan jalqabbii wallee keerraa moo naa himime? Kaaseetuma guutuu hojjedhee sana sirba 12 hojjedhee sana keessaa leemmituu 97 ture kilippii isaa kan gadhiifame. Itti aansee immoo sirba Jimmaa. Sirba Jimmaa sanillee ana odoon ta'e mana muuziqaa taangootitu hojjechiise Adil Taangoo isaan biratti kanan hojjedhee kanan baase. Jechuun maallaqaan kan mataa kootiitiin hojjedhe sirba guutuu jechuudha kaaseeta guutuu namni sappoorti na godhee manni muuziqaatis naan hojjechiisne. Yeroo sana garuu kilippii hojjechuun si rakkisne turre haalli ture akkamime? Kan namni na gargaaree dhaggaa'ee ture isatu sirba kanas na jalaa fuudhee kwaayirii isatu naa ta'e. Annatti nulfaanne maallaqa naa kennanii ture wannuman barbaade wannan sirban hojjechuu barbaade yeroo jedhe maatiin naa kennanii rakkanne akkasumara dhugaa dubbachuudhaaf rakkanne namichi. Hagam hojjetteeti mee gara wallee kanarraa kan fagaatte yaadatta lakkoofsaan? Almost sirba 27 akkasumatti fakkaata kan hojjedhe kilippumaan jechuudha. Ammoo dhaabde moo ittuma jirta wallee kana? Amma lakkeedha yaa dhaabudha yaadan qabu amma sirbooti kiyya irra deebi'ee hojjechuun barbaada. Sirban biraatis nan hojjedha waaqayyoo jedhe jechaan jira. Kaayirootti suuqiin qabaa ture mana huccuu aadaa wayyaan diizaayin godhee hojjedha. Daldala irrattan galee ture Kaayirootti amma biyya kanaafillee haara ganaa amma dhiyoo kanan dhufe.